Lakin yeroon ani Ermeellaa bira deemu shaantaa qopheeffattee paaspoortiinis biruma jira. Haala kanadhaan qophoofteetoo taa'aa turte. Eessa akka ishiin deemtuu fi maal akka ishiin ta'aa jirtu tasumayyuu hin beeku. Tasgabbaa'uu dhiifteetti waan gochaa jirtus tasumayyuu amma yeroo kana naan mari'achaa hin jirtu, namas dhagaa hin jirtu jedhe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jirtu miti nagaa keessanii gooftaan haa eebbifamu baga nagaa taatan siniin jechaa egaa'ii ani amma kana diraamaadha jedheetti yaada jechuudha. Dhugaa natti fakkaachuu dide maaliif akka ta'e hin beeku. Sababni isaayyuu Ermeellaanii Abiraamidhaanii biraa fagaachuu hin barbaaddu yeroo kanatti jechuudha. Saatii kanatti akka argamaa jirutti kallattii kamiiniyyuu Abiraamiin faana ta'uudha kan ishiin barbaaddu jechuudha. Egaa'ii haa ta'u malee kaleessaa Ruutaanii daddarbattee ifattee akkas jedhite tokko jettee itti sesserachaa akka isheen to'atte argitaniitu jirtu. Haa ta'u malee immoo warri koomentii jechuudha viidiyoo kanarratti osoo qaallittiin biyyaa baatee osoo deemtee bareeda ture kan jedhamu babarreeffamaatu jira. Dhugaa waaqayyoo ta'uudhuma jireenya Abiraam kana keessaa baatee jechuudha jireenya ishii jiraattee jedhanillee akkuma keessan sababni isaayyuu Ruutaan murattee kutattee bakka kaateetti waan ta'eef jechuudha. Abiraamumaanii Ermeellaa isaati dubartii biraa faanayyuu arguu hin feetu bakka yoo ta'uu baate illee jechuudha dhiisee lachan isaaniiyyuu dhiisee akka inni jiraatu barbaadde malee hin feetu. Maaliif jennaani ishiitu na miidhe, ishiitu dhufee jireenya kiyya keessaa bahuu didee, ishiitu yeroo ani gidira sana hundumaa argu akka inni tiriitiin goone walakkaa kiyya galee gittir jedhee dhaabbate jettee waa itti yaadduu fi abadan Ermeellaa nagaatti hin jiraachiftu. Dhugaan siniin jedhe yoodhuma Abiraamii fi jechuudha Ermeellaa waliin jiraatan. Shakkaa Ruutaa fi Abiraamii akka waliin jiraatanii jechuudha. Maaliif jennaani maaliin agarsiisti fakkaata yeroo darbe jechuudha. Namicha wayiitu waldaa Haraaraatti jechuudha Raajii Masarat biratti ishii kadhate yookiin immoo ishii gaafate dubartii jechuudha. Achumaan ishiin diddee isan jaaladhu jette. Yeroo kana keessatti inni amanaa waan hin taaneefi mana xunqaa'ee deemee afuura jaalalaa irratti hojjechiifate akka isheen isa jaalattuudhaa fi haala sanaadhaan fuudhe. Waldaa gaafa dhaqanii dubartittiin iyyiti. Eenyu ati jedhanii gaafa ishii gaafatanii raajiin ifatanii ani afuura jaalalaati jennaan eenyutu hojjete jennaan abbaa manaa ishee eessa jira jennaan as keessa jira itti seetan dhaqii fideedhaniin gaafa dhaqxee fiddee uftu maaliif irratti hojjattee jennaan gaafannaan na diddee jedhe. Gaafannaan na diddee sababni isaayyuu kootu deebi'ii galii kootu dhiisii jennaan diddee achumaanii didee bira achumaan Ruutaan qalabati ishiin keewwannaan maal jette jedhetteetti kakattee haala sanadhaan deeffatteetti waan ta'eef erga inni deebi'ee sabala dhaqu. Sabala gaafa dhaqanii lachan isaanii hin xammaqamu iyyee irraa ba'a sanaa booddee abbaa manaa Ruutaa galee jechuudha. Kanumaan wanti bira hin jiru. Kanaaf iyyuu Ermeellaan bifa kana baattee waaqayyo waan hundumaan iyyuu guutuu si godheera akka dubartii tokkotti. Kanaaf iyyuu jechuudha wallaggeedhi keessaa bahe maaltu ciqicciki diriirii si gatee hin da'uum jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf taanaan iyyuu amma kanayyuu gatii wajjiniin baasuun kee wajjiniin diraramuun kee dhugaa dubbachuudhaaf ani hin beeku. Akka seeraatti jechuudha garuu wajjin ati baaftee si'i kaffalama. Hin kaffalama dhabbaan halangaa. Suma dhugaati isinii qoosaa sirriyoona. Dimmiriidhaan jechuudha. Eessatti akka bashannansiifte maal akka gochaa turte madhuuti siif haa kaffalu jechuudha. Sanaa booda akka Abeelitti bilbilanii Abeeliin dhufee mana hin jiru Abeel bira dhaqanii Abeel bira geessan shaanxaa. Isa fudhanii mana Ermeellaatti fuudhanii achi yeroo kanatti namaan shaanxaan jennaan Ermeellaan deemuudhaaf jetti mana Ermeellaan naan dhaqu ennaani ani maalidha maartii jennaan ani nagaa ishiidhaaf fayyiteetti yaadaan tureeyyuu sibiran bula jennaan kaleessa ani mana hin jiru naan jette ishiini. Mikiin immoo akkamitti dhaanii ati biraa fagaachuu dandeesse ishii yoo lakki jetteeyyuu ati dhattee bira buluu qabdaa yoo turte malee biraa deemuu hin qabdu turteeyyuu
jedheen jechuudha. Yeroo kana keessatti bakka akkamittiin deemuu dandeessi maalidha maal jechuudha. Anattis natti hin tolu yoo ishiin deemte yoo maatii bira deemteetti ta'e baay'ee ariifiidha. Garuu maatii bira hin deemne biyya biraa deemte sananni sirrii miti. Yoo biyya biraa deemte aara galfachuu dandeessi, boqochuu dandeessi, nageenyi ishii deebi'uu danda'a. Haa ta'u malee anattis himuu qabdi, maatittis himuu qabdi. Maatiin hin yaadda'u. Innaan bakka waan isheen ta'aa jirtu homaa namaaf hin galu. Innaan eessa jirti, lafa kam jirti, amma mee nu dubbisaa hin jirtu, bilbilas nu jalaa kaasaa hin jirtu, yaada ishis nu hiraa hin jirtu, nu mari'achaa hin jirtu. Isa kana immoo namni akka ishiin biyya ormaa dhiistu kana yookiin immoo ala deemuu dhiistu kana namni gorsuu danda'u yoo jiraatedha ta'e Abiraamidha jedhan jechuudha. Abiraamii ofiisaatiif ofi beekaa hin jiru. Abiraam ofiisaatiif sammuunsaa tuqameera. Abiraam dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Abiraam dhugaa dubbachuuf ana baay'ee na gaddisiisa. Keessattuu kaleessa isan iddoo sana ciisee gulukoosii fudhateerayyuu isanni dhaqee doktora biratti gadi gombifamee jechuudha. Shuk jedhee mataa gad awwaalee dhugaan baay'ee na gaddisiisa. Hangana kanan jedhan. Abiraamitti meeyyuu yookiin waa meeqatti dhaga'amuu danda'a yaa saba. Maali yoo jettanitti ta'e wantoonni inni gochaa turan hiriyaan jabaadhu akkasidha maaf dubartiin akkasi gooti maaliif qabatte sin akkasi gooti jechuurraatiin dhaqee jireenya kana keessatti galee yoo dhuguma gaabbe tokko yoo dhuguma gaabbee maal jedhama tsatsatiin jedhama afaan Amaariffaa gaabbiin itti dhagahamee sababa gaabbiiti waan deebisu waan dubbatu wallaalee cinqatii sammuutiin yoo qabame bakka cinqatii sammuu jechuun sirraati sabaqaa siruma isaa jechuudha. Nama fajjicha jechuudha. Dubbii nama jibbisiisaa waca nama jibbisiisaa kana yoo ta'e jechuudha. Nagasaanis haala kana dhaanidha jechuudha. Jireenyi Hermeellaa Abiraam faana akka ta'u ni barbaadu. Hermeellaan illee akkasidha jechuudha. Hermeellaan ammallee ta'ee taanaan nageenya Abiraam qofa illee osoo hin taane bakka Abiraam addanarraa ba'a jettee sodaattee akka jirtu. Ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Hermeellaadha baay'ee tokko sodaadhee jira. Murtoon taane tokko ofitti fudhattee ani hin beekan maaliif jenna argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Argaa jirra dubartoonni ciccimoodha dandeessotadha beektota jajjaboota jedhaniyyuu akka isaan ta'aa jiran argaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf immoo ani hin beeku si dhabee jiraachuu hin danda'u jetteetti kaleessa immoo garaan ishee natti guddate yaa sabaa. Kaleessa natti guddate garaan ishee argitaniittu iddoo ruutaan darbatte sana fa'iitti mee seeraan dhaqaatee ilaalaa irra deebi'aati jechuudha. Maal godhu dhugaa dubbachuuf gaaf tokko garaan isaanii hin guddata gaaf tokko hin xiqqaata dhugaa dubbachuuf mee ruutaan amma gaafa garaattaan baadhee dhufe fala nutti baatee beekin ishiin mee anuma mee xibbee duratti taphattee dhugaa rabbii waan ta'e garaa keessa keeyyattee gaccettee dhufte maali ammoo jetteetu ta'e wannidha kan ishee isa ispoonjii sanadha jechuudha. Isa tolfamu jechuudha. Kan ji'a 3 kan ji'a 6 kan ji'a 9 jiras dhugaa aniyyuu nan beeka. Finfinneetti argeera jechuudha. Isa dhattee dhuftee jechuudha. Gaaf tokko immoo of keessaa fuutee duwwaatti nuuf fidee dhufte. Eessa rannashee nuti maal goonan jedhe mana maal nu jiraadhaa garuu gaa rabbii amaan sin hin argatiin dhugaa sin jiraachuu baannaan miidiyaa kanarrayyuu miidiyaan kun iyyuu jechuudha akka nama araqee dhugee machaa'ee asii fachi tangadaggaduu taati jechuudha. Nu jiraadhaa Abiraam sammuudhuma isaatti yoom akka inni deebi'u dhugaa waaqanna nabee jechuudha. Ruutaan fa'ee osoo walitti deebi'aniiru ta'ee jechuudha jira suurri tokko as tambilaanii kanarra siniifan kaa'a. Gaafa mucaa fudhattee ruutaan achi turte halkan keessaa isaatii jaatti Abeelii fi Hermeellaan dhaqan tokko jechuudha. Hermeellaan hinaaffaan ishiin kaleessa hinaaffitee fi gaafa sana hinaaffite dhugaa dubbachuuf taanaan tokko viidiyoo sanarra deebi'ee ilaalaan turan jechuudha dhugaa waaqayyoo. Na bakka ofiishiitii qabatattee ofiishiitii bakka namni tokko biraan bira akka ga'u fedhiidhuma ishee miti bakka. Qabatteetuma qulqulleeffatteetuma bakka kun abbaa manaa kooti isa jabaadha isa cimaadha jechuudha kan ishiin barbaaddu jechuudha. Isa kanadha. Anaa dammoo mana obiyyee fa'ii keessatti maaltu ta'aa jira mucayyoon dhufte maani
Biraankii hojjechaa jiru moo dhugaadha moo siiras maalidha? Achi sittee mucayyoon of xambaa jettee lafa dhooftee jirti. Kaameraa yeroo ishiin lafa dhooftu garuu kaameraan hin waraabamne. Obiyyeen gadi teessee naahin immoo intala wajjin achi darbee ishiin maalidhaan maal hojjechaa jiru isaanoo? Dhugaa taanaan garuu baay'ee nama dabbara. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama dabbara jechuudha. Naahin dhiyoo kana kan inni gara manaatti deebi'u obiyyeen illee kanaarra galfattee jechuudha. Dhuftee akkatti inni batabbatti taanaan inni ulfaata. Ani hin beeku. Nutti homaa seeratti reeshii warri komentii barreessitanii yeroo dhiyoo keessatti waan argitan ni qabdu jettee jechuudha. Hayyaachumatti walumatti agarsiisa. Badii keessanis miidiyaa irratti fidattanii dhufiina. Sijjammar dammoo koo ati bashannanuu isin barbaachisu turte gaafa biyya Arabaatii galte. Eenyumti gaafa biyya Arabaatii gale gara amantii isaatti deemee ofirratti kadhachiisuu qaba. Ofirratti kadhachiisuu qaba dhugaa ta'e jala.